kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa qophii keenya har'aatiin seenaa goota Huseen Bunee isiniif dhiyeessina. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana turaanii affeerraa keenya. Huseen Bunee manni fuullee cuqursi dalloo margeera. Huseen Bunee qabsaawaa fincila Baalee keessatti Jeneraal Waaqoo Guutuu wajjin ta'uun lolaa turanidha. Huseen jecha nafxanyaanii qawween hin ajjeeftu jedhu kan yeroo sana diinni ittiin ummata Oromoo sodaachisuu fi fayyadamu nafxanyoota hedduu ajjeesuun soba ta'uun ummatatti agarsiise. Maarree kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa seenaan duubaa Huseen Bunee godina Baalee aanaa Sawweenaa bakka Goonii Gafarsaa jedhamutti abbaasaa Daraaraa Godaanaa fi harmeesaa Hawwaa Badhaasurraa bara 1898 dhalate. Abbaansaa erga du'anii booda Huseen Bunee qe'ee abbaasaa to'achuunii fi obboleeyyansaa guddisuun dirqama isaa waan tureef kanuma fudhatee socho'aa ture. Yeroo sana manni barumsaa waan hin jirreef Huseen mana amantii Islaamaa seenee amantii baratee barsiisaa ture. Erga guddatee haadha manaa fuudhee booda cimina siyaasaa isaa kan argani bulchiinsa mootummaa Haayile Sillaasee keessatti burqaa godhanii muudan. Adeemsa keessaan cimina isaarraa ka'uun gara bakka bu'aa Baalabbaataatti ol guddisani. Adeemsa hojii kana keessatti hacuuccaa sirna nafxanyaa ilmaan Oromoo irraan gahu argee aaruu jalqabe. Huseen Bunee manni fuullee cuqursi dalloo margeera. Walgahii Baalabbaatota Oromoo ta'an 18 irratti Huseen Oromoon sirna nafxanyaa qabsaa'uu akka qabu innis kanumaaf qophaa'uusaa itti himee isaanis akka isa faana hiriiran gaafateen. Isaan garuu humna maaliitiin Haayile Sillaasee lolta kun gonkumaan ta'u jedhanii didan. Innis akkamittiin akkan qabsaa'u nafxanyaa akkan falmu sinittan agarsiisa jedheen. Ti'aansuun Huseen Bunee horii isaa keessaa sangoota 9 gurguree qawwee 3 bitatee qabsoof qophaa'e. Obboloota isaa fi namoota biraa muraasa fudhatee bara 1962 akka lakkoofsa Habashaa qabsoo eegale. Huseen Bunee gaara Goonii irratti qubachuudhaan qabsoo finiinse. Namoonni gabrummaan itti hammaate hedduun dhaqanii miseensa waraana Huseen Buneetti makamuu eegalan. Gaara Goonii kan amma gaara Huseen Bunee jedhamee moggaafame karaan ittiin koran tokko qofa. Loltoonni Huseen Bunees gaara kana erga koranii booda loltuun Haayile Sillaasee akka hin seenneef hulaa cufani. Yeroo loltuun Haayile Sillaasee dhufes dhagaa gararraa itti gadi kaachisuun ajjeesu. Gaara kanarra bineensonni adda addaa waan jiraniif yeroo beelahan gadamsa ajjeesanii nyaatu turan. Huseen Bunee manni fuullee cuqursi dalloo margeera. Walqunnamtii Huseen Bunee Somaalee wajjin qabu keessaa mootummaan Somaaliyaa cunqurfamtootaa fi gargaarsa akka kennu kan dhaga'e Huseen Bunee namoota 8 filee gara Somaaliyaatti erge. Mootummaan Somaaliyaas gaaffii kana fudhachuudhaan qawwee 8, dhoobira 7 fi Thoomson 1 kenneef. Meeshaa kanatti fayyadamuun qabsoo itti fufani. Bara 1963 gara Somaaliyaa deemee bakka Elbardi jedhamu dhaqee isaan wajjin marii godhe. Mootummaan Somaaliyaas qawwee, dhukaa fi rasaasa kenneef gaggeesse. Huseenis kana gaalatti fe'uudhaan gara Baaleetti deebi'e.
ummanni naannoo sanaas kanarraa ka'uun hamileensaa dabale. Baalaabbaatonni duraanii Huseen Bunee didanii amma harka lafa jalaatiin gargaaruu eegalani. Huseen Bunee ma'anni fuullee Coqorsi dalloo margeera. Baqattoonni Oromoo Huseen Mahammad Suuraa gara Ijiptiitti ergan. Innis achi deemee gargaarsa maallaqaa fi meeshaa waraanaa akka gaafatu ture. Mootummaan Ijiptis kana fudhatee gargaarsa maallaqaa fi meeshaa waraanaa kenneefii gaggeesse. Kana kan dhaga'e mootummaan Somaaliyaa aaruudhaan akkamittiin hayyama keenya malee siyaasa keessaan biyya alaa baatan jedhee meeshaa waraanaa gargaarsaan dhufee kan Barbaraa fi Basaasoo gidduutti bu'ee ture loltoota isaa itti ergee qabsiise. Namoota meeshaa waraanaa kana fe'uuf dhufanii 36 qabee mana hidhaa Looyii Haddee jedhamtutti waggaa 5 fide. Baqattoonni Oromoo Somaaliyaa keessa turani nuti Somaalee abboo odoo hin taane nuti Oromoodha. Yoo nu gargaartan maqaa kanaan nu gargaaraa jedhanii ibsa baasani. Huseen Bunee mootummaa Somaaliyaa wajjin haasaa godhee kanuma waan ifa godheef mootummaa Somaaliyaatiin hidhame. Mootummaan Somaaliyaa maqaa Somaalee abbootiin yoo qabsoofte gargaarsa siif goona, umrii kee guutuu miindaa siif kafalla jedhanii amansiisuuf yaalanirree Huseen Buneen dide. Waggaa 3 fi ji'a booda Huseen Bunee mana hidhaatii gadi lakkifamee baqattoota achi jiranitti makame. Mootummaan Somaaliyaa gaafa gadi lakkisu qarshii shilingii 30,000 kenneef. Kabajamtoota daawwattoota Sagalee Kitaabaa, seenaa goota keenya Huseen Bunee irraa qeerroo fi qarreen amma jiru maal baranna? Tokkoffaa, Huseen Bunee hacuuccaa sirni nafxanyaa ilmaan Oromoo irraan ga'u arguu isaaniitiin baay'ee aaranii turan. Nutis kan kana irraa barannu hacuuccaan ilma namaa kam irratti iyyuu taasifamu sirrii akka hin taaneef dhugaa kanaaf falmuu akka qabnu nutti agarsiisa. Lammaffaan, wanta qabsooftuu fi sana beekuu fi namoota si gargaaruu danda'anii fi namoota si wajji dhaabbachuu danda'an wajjin marii gochuudha. Mariin isaaniin wajjin goote ta'uu yoo baatillee qobaa kee dhaabbachuu akka qabduu fi qobaa kee wanta sanaaf falmachuu akka qabdu, dhugaa sanaaf falmachuu akka qabdu ni baranna. Sadaffaan, ummanni ati dhaabbattuu fi ummanni ati dhugaa isaa dubbattuu fi galuu fi dhabuu danda'a. Garuu wanta sirraa barbaachisu gochuu fi akka qabdu Huseen Bunee sangoota isaa gurguruutiin aarsaa isaa kaffalee jira. Afraffaan, jalqaba qabsoo kee irratti qabsoon kee akka sirrii hin taane sitti dhagahamuu danda'a. Namoonni qabsoon ati gaggeessitu sirrii akka hin taane sitti mul'isuu danda'u. Garuu immoo qabsoo kee ati itti amantirratti yoo ati ciccite ni bubbula malee namoonni qabsoo kee sanatti makamuun isaanii waan hin oolledha. Shanaffaan, qabsoo ati jirtu irratti, qabsoo ati gaggeessitu keessatti, jiruu ati jiraattu keessatti nama kamillee haa ta'u dhufanii gargaarsa siif gochuu yoo barbaadan isaan wajjin gargaarsa sana fudhachuu akka qabdu nutti agarsiisa. Tuffiitiin yookiin immoo of tuulummaatiin namoota kanarraa gargaarsa hin fudhadhu jechuun doofummaa fi wanta sirrii akka hin taane waan irraa barattan natti fakkaata. Ja'affaan, namoonni si gargaaran yeroo hunda faayidaa mataa isaanii keessatti ilaallatanii si gargaaru malee jaallataniif Rabbiif jedhanii akka si hin gargaarrisi keessatti waan agartu ta'a. Akkuma Rabbiif jedhanii namni si gargaaru jiraatus jechuudha. Torbaffaan, namoonni gargaarsa maallaqaa yookiin immoo gargaarsa tokko sii godhan jiruu kee akka isaan fedhanitti malee akka ati barbaaddetti akka jiraattu akka si hin goone hubachuun kee baay'ee barbaachisaadha. Kabajamtoota daawwattoota Sagalee Kitaabaa, seenaa goota keenya Huseen Bunee irraa waan baay'ee barattu jedheen abdadha. Waan isin immoo seenaa kanarraa barattan
akka koomentii jalatti nuu barreessitanii fi viidiyoo keenya yoo jaalattan like, share, subscribe gochuu keessan akka hin dagannee isiniin jenna. Isin jaalannaa. Horaa bulaa.